مالت أنا سفرك يجي تلات حاجة بريك أواتت والله صوتي بري كان في تنقل يا دفي يوم قالوا طبعا تربان بود يوم نكبات يو قلبي تكيت ما قفا بس تربان بود جيت عين نمر أنتي هنا كي ينبري دو فيلي هي سدي بنت ما نتدي بقى كم لك يستأجر سيسا قوي وفي دي بنت no guadanya Tian Nadir amma xiqqaa guddaan gwaddeenyaa sii ta'a beeynee jirra. Maashaallah anchi qeensi kee akkam bareeda. Waaw. Haguma achii sii dibdeere. Haga garraa kanaa sii hin dibne. Garraa kanarraa maal qabdi ati yoo yaaddu? Haguma achii sii dibdee jedheeti. Mushurraa taate bar diyaasfooraa ta'uun bar mushurrama ta'uudha. Namni hin beekne malee. Wallaahi amma bar ilmi dhiiraatu hagana sin kabaju mushurraa taate. Namna kan carraa qabu san deema waggaa 8 torbaan 2 kabajama. Waggaa 2 tuffatama. Saddadamaati guyyaa 2 kabajama torbaan 2 kabajama. Duumashii. Hundaafuu yoo gallee fi birrii quqqusataa suuta. Taate andammoo akkamitti akka yaadaa baasu sitti moo ammarratti daraamni takka birrii meeqa birrii 30. Allahu Akbar. akbar. Kudhanii yoo bite akkasitti yaadaa baasaa jira. Akkasii yaannan daftee fixxa jazba. Akkasii yaannan daftee fixxa. Simche dhiyoo akkasitti yaadiin ani sammuun na tuqama. Wallaahi wanna birrii 10 bitee biyyaa ba'e birrii 300 bituu hin danda'u namarratti. Birriin 300 bar diraama meeqatu birrii amma nyaata tokko fakkeenyaaf xibsiin meeqa seen 800 akkuma seeneemi. Beeku ani har'a shiroo nyaachisee paastaa baatkiltii nyaachisee nyaadhe 500 kafallee baan shiroo paastaa. Okkee 600 jechuun meeqa asitti? Birrii 25 moo 50? Diraama diimaa. Maarree diraama 20 bara si waan nyaattu yoo baraataa fi kubusii taate malee. Akkas yaade yoo yaadu garuu xiqqoodha jettu. saayinii fayyaadaa jira. Akkasumatti Mana rifeensaa deemee. ani gaafa asii deeme ta dura akkasitti as sabee kadhattuu biyyaa san hin beekta. Namni hin kadhata. Hin kadhatu. Dammoo Keessattuu kadhattuulee Adaamaa. Oromoo bichaa Afaan Oromoo galee haasayaa jedhanii akka qabaata galee barsiifan biyya jira. Hin dhageenye adaati. Seemi kadhattuun immoo akka waan Oromoon kadhaa irratti bobba'ee duraan amaraami. ijoollee xixiqqoo waggaa 10 akkanaa tanatu karaarra yaa'ee haga miilatti si jibu jedhan. kennita kaawwata duraa kana kennita. Haaraan kennine kadhattuun Wallahi. kenneen jiraan si jaabi. Angaraa na nyaatti akkanumatti ol luqqisee 100 kennaa Ani oolee lafoo kennaa oolee. deemaa hin jiru. Bannaashi attaan ajjiyaan lafoo deemaa hin jiru riiboon zooraa jira sama. Guuli wallaahi. Wallaahi. Wanni shaawwanna na godhisi gaa'imu. Dhugamaani. Simi. Ara mucayyoon laafaa taate Oromoodha dhaqqaba. Miila cabsaa wallaahi osoo nu arginu nu biraalitti. Riivoo. Bayyaa garuu raasu አንዳንድ riivoo አይደል እንደ ያለው አንዳንዴ ወላሂ እኔ ሪቦ ለመውሰድን ሶሪ ከልጃንች riivoo tokko kasi dura deemee si ajjabu tokko kasi duuba deemu. እና ታዲያ ልክ ኪያን ቤቱ ጉያ ገሉ ሪቦ ሚቀከና ጅሩ Ila mucattiin tun qaama mootummaa xabbafte. ምን አስበሽ ነው? አብይ ካንቺ ጋር ነው እንዴ? እኔ እናት ንገሪን እና እንግባ። ስሚ ኮንተን ዲሜጅራን ኦሶ አሽቃበጡን ኩነራ ሂንተቋረጢን ከይገል አፌራ ይዋን በከው ዴሜ ሰደቃ አመለ አትሲክቲ ነፋስ የተካ ገልጥ ጊዜ ሰዲ አፉር አንቺ ዱገማኑ ፉል ኬቱን beeksisa zamuuna kana barriin tiktok kana gubbaallee jirtu namni barkaafa dhugaa naftaanii ta'uu saxxi jedha. والله تيك توك ما انت زين جرو ايغر مش كياري نرجيته هر ارجيم بايغر ماچو انا نياتا المكلا ما جاني توك اچ ديمه جرا نو يسان رنياني گله اچ منزري وي كاتينا بيته
fudhate. Lakkaani makiinaa riiboo keessa dagadhe ilaalsitti madaqee quba qaba. Wallahi manaasiriiti yaasu. Kan jila alwardu. Manaasiriin jaaladha taaqiyaallesh biraandiidha manaasiriin sun. Ooyi sitti makkaa. Achi dagadhe jedhee lakkaani makiinaa keessa dagadhe hakumatti. Anaan lukki jaadeemu achi isaa nyaatee gadi taraa jiru bahuun argu. Aan obboleettiin ta'e. Akka nagaa jeeni bakka yaadama jira kazzaa nagaa namni hin jenne ani saaloonii deemuu qabaayyuu oda saaloonii hiikuun kan uloo iheenin maslaan dammoo milishaan jechuu kabajamoo jechuu jaalatti eenyu milishaawwan fittashaas ni fakkaatin adama. Milishaan Itoophiyaa dubartii xiqqoo biyya alaatii galte diiminna isii arginaan hin kabajje. Maal feetee galtee? Maal feetee isa gulginaan jedha. Alaa galeedhe. Fidii mataa isaa fuudha paaspoortii qaba jedhee paaspoortiin bargizee irraa dhuma teessaa eessa. Gizee keessa jirtu hin beektu jiru. Ka Itoophiyaatiin lakkoitii yoona jira. Mattaashii deemaa irreecha hin deema jedhee. Deemta mun deemtu Karaan deemanii hin deemu shirkii an jedhan. ati shirkummaaf haftee jechuu irreecha shirkii jettee hafte achi asuun. Wallaahi boruun deema. Walirra hin jirre ani beekee akka ati shirkii jettee nafni hin beeknu nuyi. Badee kaa rifeensi tolfadhee wanummaan ani tolfanne hin jiru. Yaa sanii fi miti proogiraam biraallee waan qabuuf shirkii dhallee garuu. Saniif hafaa jirta jechuudha. Abboo isin nama daalullee hin beekani wallaahi uummata kana bakka yoo mircaalanii mamrat kalchaalaachuu san balu. Maal sii godhatan? Ebalutti heerumii jedhana nama osoo tokko ittiin as bahe kanatti maa heerumteedhaan. Ayyaa asin baasi. Bareeda. Jabaadhu bakka rabbisi biraa jiraatu. Inshaallah gaafa sitti bubbisee gabaan sitti carrare. Si dubbise. Wallaahi inni jettam akka deemee hin gabbazamne beektaa hin fedhus hin jaaladhus. Silaafoo. Jettana hojjajja yaa rabbii kee akkuma isin hojjajja kana hambisi. Namu tokko bichaadhaa hin deemu ka dubbisee sunuyyuu wallaahi sun nama bakka gaarii ho'iiti. Malee kasanirraa ani namni kootu akka amma namni si bilbileetiin haa nyaannu misaa midhaan ijoolleen feemasiin biyyaa kun jedhaa jiru. Muraasuu faaffisa wallaahi wallaahi birii baay'ee ittiin boorsaa keessatti hin deemu. Ini mini natamta ya Rabbi kiyya sabrina. Dirhama kana dhugaan deemtu. Amma kana dhugaa se'aniitiin harka qullaa deemee way kafaliyaan jedhan hin sobi uummata. Wallahi yoo ijoolleen duriin wannan kun warri asirra waliin oolu kunneen sitti bilbileetiin nyaata si biraa nyaattee harka dhiqanna jettee tarte wallahi hin kafalin. Akka gaafa kiilooletti nu godhanii sanii gaafa irreechaa. Gaafisishaan mataa loqanii hin deemnash. Hin dhufa wallaahi hin dhufa. Eessa dhufta? Ila hinaafaa eegale ilmi namaa. Maal ganda namarra daaqaa ooltaree ganda namarra daaquuf galte? Aboo ani wallaahi gandarra hin deemne. Maarree hin dhufaan hin afaan maayin? Bade hin hinaafte gaafoo gale. Amma oduu kee dhiisi ganda safara bilookii keessa deemuu dhiisi yoo deemuu qabattee achi gara Baalee deemii gara Arsii deemii gara Wallaggaa deemii nama sii goona biyyatti deemsa aqlii qabu deemi osoo malkiin kun sirraan dhumi nama gara Baalee yoo ati gabbuute deemtuudha namni an sii godhullee si kabaja gaafati daalachoo itti namni cheek si godhu hin jiru osoo amma malkii kanaan jirtu deemi gadi. Si jammaranii maaliif wallaahi hin gurraachadhu asitti
Hindi madamale. Gurraacha wayiteef diimattee miti namni dhiiga biyya arabaa wayitu jira. Nani si jamar biyya santuu na daalacheessaa na taa'e. Hin qamaacoyitaa biyyatti. Qamaaca'uu looshinii ani fidatiin hin jiru. Yaa Rabbi sabrii keenaa kenni. Ani biyya keessa wayita deemu bar naman argu. Nama wannaa wayi gogaa wayitu jira kan namarra taa'u. Gogaan akka noormaalii hin ta'ini wahii hin jira wanni maal jedhee sitti himu. Dhibbi gurraachisaa fi addeena keessaa miti. Yoona kalarii wayitu jira. Namni kun biyyaa akka bareedduma feete haa taatu dubartiin. Dubartiin tun biyyaa dhuftee biyya arabaa dhuftee qilleensa wayitu jira wanni wayi. Laal tokkoffaa maal akka ta'e beektaa? Ani biyya kanatti hindi madhaan malee hin gurraachadhu. Wallaahi hindaa'uun warri kiyyoon argan itti gurraachadheeyu. Ati durii araba jechuudha. Of course. Muyatti ani barka si gorse anatti tufaa jajjuu fi miti. Yaa Rabbi. Bade qaasheen uumaan taane kaa giddeemeera. Abboo kana mucatti salphee waliin rakkadhee anillee. Ishee amma maal godhii jetta? Amma yoo waan dafiiti biyya garagaraa deddeemii siin jedhaara. Ani kun amma Harargee deemu uffata Harargeetu bitadhe. Ila waan isinaa bitachuun hin barbaachisu atachitti argame ashittiin nama sii gooti Harargee biyya isii. Biyya deemaatu addaan baasaatiin hin haasa'i. Hayyee. Gurraa keellee dadhabee. Nama sii goona muulaa jiru uffata bitachuun. Yoo barbaadde qullaa akka dhalatteen gadi deemi achi uffata si goona. Biyya jaalala teetta. Anna. Atummaan deemi. Kaadhii goota maal waliin jenne anaafate maal waliin jenne. Wallaahi yaasuu jiruun na hadhooytee jirti. Birrii galuun tikeetaa muradhuun qabu. Yoo ati tikeeta narraa muratte hin deema. Magaalaa keessa yoo deemtee yaadu uummata gaabbasdee fidaa harta. Tikeeta narraa muri hin gala. Wallaahi yoo ati tikeeta narraa murte kun boru iftaan hin jedhuun gala. Maal qabaasi? Homaan qabdu bara homaan qabne shakimi. So tikeet qora cakkanyi jedhi cakkaanyi ta'iiti maqaashittiidhaaf laandeenna lama carrashaa waan wayii godheef jedhiiti. Ishee anamma karsii kee maaliin goota gaafa san tikeettii sii mureessi fide. Habiibti ambar nyaataan nama rakkisu hin beektu. Ashittiin warabbi nyaataan nyaataan nama rakkisu. Ashitti wanni isiin arsistuun maal akka ta'e beektaa? Ati jechuun wallaahi isa haqa. Kan namni tokko nama affeeru fa'aatiisi. Sassataami. No, nyaataan nama rakkisu nyaatatti zookii waan nakkinni ta'e hunda hin nyaata. Bichaati gandaati jirtu kan wannaan hin jiru xiqqoo isii harcee baxbax goonee akka qixxaa kana. No, dhima haa quufnu malee wayita gabbaanu suuraa babbareeda kana namicha duraani. Amma biddeena tolchaa ture jee. Ati. Irra deebi'ee lafeetii. Viidiyoo irra gootee. Irraa fuutee eelee riidee viidiyoo na godhaa jettee. Nullee harakaata akkana keessa turre. Buddeena tolchaa turte qeensuma kanaan harkuma kanaan innama kanaan. Yaa Rabbi saba Oromoo kana garuu maaluma gootee garaa bal'ataa waa hunda amana. Haaluma kanaan itti fuftu yaa Oromoo. Ennaa buddeelee riidee binaaminamu. Hirribni na qabe. Bakka buddeenaatti deebi'ee halkaba osoo hin rafin tura. Hin tolche kaa. Eelee ituma qorrituu irratti lixii naqan beektaa garuu. Eelee eegasiin ho'ite moo osoo akkuma siin qorriteen wannaarra naqan. Indee wallaahi hin beekaan ishee. Eelee irraan keettee jedhi. Maas ilaallee wayi lafa wanna ixaa irruma kaayanii baatu. Ekkoo hinoo jedhi. Hinoo asasta maasa shaadhaan gisee inni jechuun
bishaan tabbirra goote ishee alee ho'ee yoo zamjadhe marqii kaa buddeenaaf bishaan waliin. Bannaati shaashitti ila darbee si baasaame. Bishaan irra buustee. Irra buustee akkanatti tabbirra. Bishaan maal? Ishee jedhe ho'ee yoo ishin jedhini na itti bishaan dabaltamoo bishaan fi wayne eelee irratti bishaan facaastee ilaalta. Ati kan zamana meeqaa soita ka warri kenna dur eelee ho'isan beeku akkana godhee. Ajirri mana qaba garuu biyya kanatti waan gisee rafanii baftaami ta'uu didanii. Hiyyummaa si dhufaara dhugaan se'in. Wallaahi ijji walii deebicho. Qabaay deemi birriin fixin sitti meera wallaahi birrii fixxeetini torbaan booda nama kaanii kan gaabbastee ani si beeka birrii ta'e kaan kotta jette ashitti jetnaan bilbili kiyyaan dalagu soorii maan saruma eegaa jira ammayyoo itti laayivii seentuyyuu goofandimii naa banaa jetta si rifataa tureeyyu alhamdulillah. Abbaan Rabbi ranna rakkisaan jiru ati maan falfalta. Ay, sanumaan dhagaynan. Laalka achi. Oduu kamiin deebi'uu fi okay, bakka eelee sayyaadaa irraa gammaa lafeetiyya. Sarati goobeziidha. Viidiyoo si erga. Viidiyoon immoo maa editiidhaan maaltu maaliin taane harkaan. Amma viidiyoon eelee edit godhuun jira dhaarta. Edit nama samiin kiiti nama buddeena dha'usan keessaa fuudhee si'achi kaa'uun danda'a editiin. Baga ta'e. Bakka nagaan buli rafi oduu. Istume waan gaarii yaade Adaamaa jira siifu. Adaamaa safara kam jirta? Gandaara. Safara ammana qabu jirta. Ati. Wallahi mana kirim kirefa. Bila. Barna mana mantu gade. Video. Microsira, thank you. Khalid. Khan. Mucaan kun mucaa amirtii wayiiti dammoo. Nagaan buleessu nagaan bulishi wal argina.